dhugaa tokkoffaa abboommiin kurnan cubbuu maal akka ta'ee fi fayyisaan kan nu barbaachisu ta'uu isaa nu hubachiisa. Abboommiin kurnan barbaachisummaa guddaa of keessaa qaba. Inni cubbuu maal akka ta'e nu hubachiisa. Kun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas aarsaa barbaachisu kamiin illee baafne cubbuu dhabamsiisuu barbaanna waan ta'eef macaafni qulqulluun akkana jedha. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Kennaan Waaqayyoo inni Kiristoos Yesuus gooftaa keenya wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati. Roomee boqonnaa 6:23. Akkaataa seerri maalummaa cubbuu adda baasee itti mul'isu ilaala. Cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee hin jiraata. Cubbuunis seera malee jiraachuudha. Yohaannis isa duraa boqonnaa 3:4. Macaafni Roomee boqonnaa 3:20 dhugaa kana mul'inatti ibsee yeroo dubbatu akkana jedha. Egaa nama kan ta'e tokko illee wanta seerri nama irraa barbaadu gochuudhaan Waaqayyoo duratti qajeelaa hin ta'u. Seerri cubbuu maal akka ta'e nama hubachiisa. Roomee boqonnaa 3:20. Phaawulos itti dabalee Roomee 7:7 irratti utuu seerri hin jiraanne ani cubbuu hin beekun ture. Utuu seerri waan namaa hin hawwiin hin jenne ta'e hawwuu maal akka ta'e hin beekun ture jedhee dubbate. Roomee 7:7. Akkuma amma argine seerri gahee olaanaa qaba jechuudha. Gaheen kunis seerri cubbuu keenya nutti mul'isuu bira darbee fayyisaan kan nu barbaachisu ta'uu isaa nu hubachiisa. Ammas dhugaan kan biraan nuti beekuun irra jiru tokko immoo jira. Kunis immoo seerri kan nu fayyisne ta'uu isaadha. Macaafni qulqulluun Efesoon boqonnaa 2:8-9 keessatti yeroo dubbatu isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokko akka ittiin ofiin jajnetti jedha. Dhimma kana akka gaariitti ibsuuf kan na gargaaru of ilaalee yookaan daawwitiidha. Namni tokkotu of ilaalee yookaan daawwitii keessatti fuula isaan ilaallatiin xurii ofirratti arguu hin danda'u. Yeroo gara of ilaalee yookaan daawwitii dhaqee fuula isaa keessatti ilaallatu garuu xuriin akka fuula isaa irra jiruu fi xuriin sun immoo qulqullaa'uu akka qabu hubata. Kanaaf iyyuu of ilaalee yookaan daawwitiin seera jechuudha. Kana jechuun of ilaalee yookaan daawwitiin akka seeraatti fayyada jechuudha. Hanga seera Waaqayyoo keessatti of ilaalletti cubbuun keenya maal akka ta'e hubachuu hin dandeenyu jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee of ilaalee yookaan daawwitiin xurii fuula keenya irraa qulqulleessuu ni danda'a. Waa'u kana gochuu hin danda'u. Inni akka nuti gara bishaanii dhaqnee fuula keenya dhiqannee qulqulleessinuuf xurii fuula keenya irraa nutti agarsiisa. Faayidaan seeraas kanuma. Seerri akka nuti gara fayyisaa keenyaa dhaqnee cubbuu keenyatti qulqulloofnuuf cubbuu keenya nutti agarsiisa. Kanaaf iyyuu of ilaalee yookaan daawwitii isa xurii fuula keenya irra jiru nutti agarsiise sana rukunnee cabsuun furmaata ta'uu hin danda'a. Kun fala ta'uu hin danda'u. Foormulaa kana keessaa seera yoo baafne yookaan hanqee cubbuu keenyas arguu hin dandeenyu. Fayyisaanis kan nu barbaachisu ta'uu isaa hubachuu hin dandeenyu. Yaada seerri Waaqayyoo si'achi hin barbaachisu jedhu keessaa balaa guddaa fi sodaachisaan akkamii akka jiru amma hubataniitu jedhee yaada. Seerri cubbuu maal akka ta'e adda baasee nu hubachiisuu bira darbee fayyisaan kan nu barbaachisu ta'uu isaa nutti agarsiisa. Seera Waaqayyoo cabsuu yoo itti fufne cubbuu hojjechuutti fufne sababii ta'eef xumurri keenya badiisa. Macaafni qulqulluun ergaa Yaaqoob boqonnaa 1:15 irratti kajeellaan hamaan ergaa iddoo ga'ee cubbuu hin dhala cubbuunis ergaa raawwatame du'a hin dhala jedha. Garuu oduu gaarii tokkotu jira. Yeroo nuti qalbii keenya jijjiiran Waaqayyo cubbuu keenya nuuf dhiisee akka nuti seera isaaf abboomamnu nu gargaara. Dhugaa lammaffaa seerri Waaqayyoo amala Waaqayyoo agarsiisa. Macaafni qulqulluun seera Waaqayyoo yeroo waamu qulqulluu, qajeelaa, gaarii, guutuu, hundaa kan hin qabne jedhee akka inni waamu beektu. Amaloota waa'ee eenyummaa Waaqayyoo fi waa'ee seera isaa ibsan keessaa muraasni warreen armaan oliidha. Jechoonni kun heertuulee armaan gadii keessatti waa'ee amala Waaqayyoo fi seera isaa ibsuuf jecha faayidaa irra oolfamanii jiru. Qalbifadhaatii ilaalaa. Isaayyaas 5:6 waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo yeroo dubbatu Waaqayyo gooftaan machaa garuu firdiitti ol hin jedha. Waaqayyo inni qulqulluun qajeelummaa isaatiin qulqulluu ta'uu isaa in agarsiisa jedha. Roomeen 7:12 immoo waa'ee qulqullummaa seera Waaqayyoo dubbata. Innis akkana jedha. Seerichi illee ofii isaatii qulqulluudha. Abboommichis qulqulluu, qajeelaa, gaariidhas jedha. Iddoo kana irratti Waaqayyos ta'e seerri isaa qulqulluu akka ta'e arguu ni dandeenya. Mee fakkeenya isa kana immoo ilaalaa. Sagalee Waaqayyoo Wangeela Maatiyos 5:48 irratti Waaqayyo mudaa kan hin qabne ta'uu isaa yeroo ibsu egaa abbaan keessan inni Waaqarraa mudaa malee akkuma ta'e siis warra mudaa hin qabne ta'a jedhee dubbata. Macaafni faarfannaan boqonnaan 19:7 immoo seerri Waaqayyoo guutuudha. Lubbuu namatti hin deebisa. Wanta seerri Waaqayyoo dhugaa ba'u amanamaadha.
ni wallaaltota iyyuu beektota ni godha jedha. Heertulee warra boodanaa lamman irratti immoo Waaqayyos ta'e seerri isaa mudaa kan hin qabne yookaan guutuu ta'uu isaa hubanna. Seerri Waaqayyoo amala Waaqayyoon kan ibsu ta'uu isaa raggaasisuuf jecha heertulee dabalataan caqaseen ibsuun barbaada. Macaafni seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 33 waa'ee amala Waaqayyoo yeroo ibsu Waaqayyo bara baraan kan jiraatu ta'uu isaa dubbata. Heertichis akkana jedha. Yommus Abrahaam iddoo Barsheebaa jedhame kana muka lafa onaa tokkotti hin dhaabe maqaa Waaqayyoo gooftaa isa bara baraan jiraatu in waammate. Macaafni faarfannaan boqonnaan 111 lakkoofsa 7 immoo seerri Waaqayyoo seera bara baraa ta'uu isaa labsa. Innis akkana jedha. Hojiin harka isaa hundinuu amanamaadha. Dhugaadhas abboommi isaa hundinuus amansiisaadha. Isaan amanamummaa fi qajeelummaadhaan hojjetaman yeroo hundumaa baruma baraan jabaatanii in dhaabbatu. Argitanii heertulee warri kun lamaan immoo waa'ee amala Waaqayyoo fi seera isaa dhugaa gati jabeessa tokko nutti himu. Dhugaan kunis immoo Waaqayyoos ta'e seerri isaa bara baraan kan jiraatu ta'uu isaadha. Kanaaf iyyuu eenyummaa yookaan amalli Waaqayyoo inni qulqulluu, qajeelaa, gaarii, guutuu fi mudaa kan hin qabne seera isaa keessatti argamu jechuudha. Dhugaa sadaffaa seera Waaqayyoof abboomamuun nagaa fi gammachuu qabaachuutti nama geggeessa. Barsiisonni damee hawaasaa jaarraawwan darban keessa bara barumsaa mootummaa keessaa barsiisaa turan. Akka ibsanitti seenaa addunyaa keessatti biyyoonni hedduun barattoota qajeeloo fi sirrii ta'an qabaachuu akka isaan danda'aniif bu'uura kan isaaniif ta'e abboommii kurnan ta'uu isaa himan. Har'uma illee biyya Ameerikaa dabalatee biyyoonni addunyaa irra jiran seerota garaagaraa kan yakkaa jechaa fi haddaa akkasumas yakka kan biroo dhorkan kan bu'uurri isaanii seera Waaqayyoo irratti hundeeffame qabu. Seerri Waaqayyoo guutummaa addunyaatiif meeshaa hedduu nageenyaa taatee tajaajilaa turteetti. Maddi nagaa fi gammachuu guutuu qabaachuutti seera Waaqayyoo abboomamuudha. Macaafni qulqulluun dhugaa kana yommuu mul'isu akkana jedha. Mul'anni hin jiru yoo ta'e sabni gadhiisii hin ta'a. Namni seericha eegu garuu hamma haa gammadu jedha. Fakkeenyi 29:18. Akkasumas macaafni fakkeenyaa 3:1 akkana jedha. Yaa ilma koo gorsa koos hin irraanfatin. Abboommota koos yaadatti qabadhu. Isaan guyyoota baay'ee fi waggoota baay'ee nagaatti jiraachuu siif hin dabalu jedha. Eeyyee dhugaadhumatti seera Waaqayyoo eeguun nagaa fi gammachuu namaaf argamsiisu. Sagalee Waaqayyoo keessattitu Filiphisiyoos 4:4 akkas jedha. Yeroo hundumaa gooftaatti gammada. Ammas irra deebi'ee nan jedha gammada. Gaarummaan keessan nama hundumaa biratti haa beekamu. Gooftaan dhiyoodhaa dhiyoottis hin dhufaa jedheetu Phaawulos xalayaa kana barreessa. Maal jedhaa? Yeroo hundumaa gooftaatti gammada. Ammas irra deebi'een jedhaa gammada. Gammachuun lafarraa daangaa qaba. Gammachuun wantootarraa daangaa qaba. Walitti dhufeenyi lafarraa daangaa qaba. Jireenyi lafa kanarratti jiraatan hundumtuu yeroo muraasaaf haala laallata, haala gaarii laallata, haala gadhee ilaallata. Garuu Phaawulos as keessa taa'ee mana hidhaa taa'ee xalayaa kana yeroo barreesse maal jedha? Yeroo hundumaa gooftaatti gammada. Ammas irra deebi'een jedhaa gammada jedhe. Maddi nagaa isa waan ta'eef, maddi gammachuu isa waan ta'eef, maddan boorofne, maddan dukkanoofne, madda haalan ilaalle, madda yeroon ilaalle, yeroo hundumaa gara isaa yeroo ilaalan fuula kan namaa ifu, garaa kan namaa laafu isa waan ta'eef Phaawulos waan hundumaa ilaale, waan hundumaa dhaga'e haala hundumaa keessatti garuu Waaqayyoo duwwaatti gammaduun akka danda'amutu kutaa kana keessatti nuuf ibsa. Maal jedha? Gaarummaan keessan immoo nama tokko biratti hin jenne, gaarummaan keessan nama hundumaa biratti akka beekamutti wanta gaarii ta'e hojjedhaa jedhe. Gooftaan dhiyoodha hoo dhiyootti sin dhufa jedhe. Misirroo dhiyootti dhufu sana fuula gammachuudhaan arguudhaaf isaa wajjin dubbachuudhaaf maal godha? Yeroo hundumaa Waaqayyotti gammada. Gammachuun keessan haalarratti hin hundaa'in, gammachuun keessan namarratti hin hundaa'in. Maaliif? Gaaf tokko iddoodhaa si gaata, gaaf tokko iddoodhaa bada. Haalli namaa, jechi namaa, deemsi namaa guyyaa qaba guyyaatti daanga'u, yeroo qaba yerootti daanga'u. Phaawulos kana hundumaa laaleetu maal jedha?
yeroo hundumaa waaqayyotti gammadaa'edha. Hallelujah. Gammachuun nama jalaan fudhatamne isaa wajjin, jireenyi nama jalaan fudhatamne isaa wajjin, gaarummaan keessan immoo nama hundumaa biratti beekamuudha. Gooftaanoo dhiyootti dhufaa jedhe. Hallelujah. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf obboleessa ko, kanaaf obboleetti ko yeroo hundumaa waaqayyotti gammadi. Yeroo hundumaa fuula waaqayyoo barbaadadhu. Yeroo hundumaa isaa wajjin jiraadhu. Kan dhaabatee hafu, kan fuula namaa ifu isa waan ta'eef ammas irra deebi'een jedha gammadaa'edha. Namni mana hidhaa keessa taa'e gammadaan jiru. Namni jireenya siqiqii keessa taa'e gammadaan jiru. Jireenyi garuu haala kam keessatti gammachuun waaqayyoo wajjin jiraachuun akka danda'amu nu barreessa iddoo kanatti. Kanaaf anis waan jedha har'a yeroo hundumaa waaqayyotti gammada. Ammas irra deebi'een jedha gammadaa'edha. Gammadamuun kan danda'amu, jiraatamuun kan danda'amu isaa wajjin yeroo hundumaa waaqayyotti yoo gammanne, yeroo hundumaa isatti yoo baqanne dhiyoo ta'uunsaa, deebi'ee dhufuunsaa laphee keenyatti, keessa keenyatti, jireenya keenyatti hasaasa. Kanaaf har'a akkas yeroo hundumaa waaqayyotti gammadaa, ammas irra deebi'een jedha gammadaa jedhe. Ameen kun nuuf haa ta'u.